Akkam jirtu daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin qaqqabu isiniin jenna. Egaa dilbatni keenya shirshirrii FIB irraa kan nuti jirru shirshirrii FIB keenyaatiin ammoo keessumaa shirshirrii irra geenyerra. Egaa keessumaa shirshirrii keenya har'a gaazexeessaa fi barreessaa Kidaanuu Zallaqaatii. Egaa waan baay'ee muuxannoo hojiiwwan aartii akkasuma hojii gaazexeessummaa keessa jiruuf gama ogbarruu Oromootii waan jiru isiniif qoonna jenneeti kan nuti abdannu. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana ta'aa affeerraa keenya. Egaa waamicha keenya kabajanii as istiidiyootti dhufuun turte akka waliin taasisnuuf eeyyamamaa waan taataniif maqaa daawwattoota FIBtiin hedduu isin galateeffanna. Isillee na affeeruu keessaniif guddisanii isin galateeffadha. Egaa isin barsiisaa turtan jedhama. Barsiisaa irraa immoo gara hojii gaazexeessummaatti gaazexeessummaa keessattis immoo hojii barreessummaa muuxannoowwan hojii garaagaraa jirtu. Gama biraan immoo ogeessa seeraasiidha. Waan muuxannoo garaagaraati kan isin qabdan jechuudha. Mee barsiisummaan akkam ture dudduubatti deebitanii gara barsiisummaa irraa immoo gara gaazexeessummaatti dhufuun bu'aa bahiin jireenya yeroosii maal fakkaata? Sanarraa qabannee jalqabnu. Aan akka kootti hojii jiran keessaa yoo kan akka barsiisummaa hojiin gaarii jirayyuu natti hin fakkaatu. Akka carraa ta'ee kutaa tokko kaasee hanga kolleejjiitti barsiiseera. Yeroon sun yeroo gammachuu ture. Gaafa hojii gara gaazexeessummaatti seentus inni sun daree keessatti kun immoo istuudiyoo keessatti badaa irraa. Lamaan hojii nama barsiisuuti. Hedduu namatti tola. Egaa keessattuu gaazexeessummaadhaan hojii gurguddaa hojjettaniiti kan isin hojjetaa turtanii keessattuu gama bashannanaatiin kan isin hojjechaa turtan waan ichima jaalalaa daa'imaa kaasee haga nama guddaatti namni dagatu hin jiru. Mee hojii gaazexeessummaa keessatti hojii ichima jaalalaa wayita hojjechaa turtan akkamitti yaadattu mee akkamitti miireeffattu hojii ichima jaalalaa sana? Ichimni jaalalaa xalayaa jaalalaa yeroo sana yeroo nuti hojii kana jalqabne akka amma feesbuukiin hin jiru bilbilli moobaayiliin illee hin turre. Ichimni jaalalaa baay'ee dhaggeeffatamti. Namni hin dhaggeeffanne hin jiru. Na ajaa'iba yeroo sana. Garuu ani yeroo sanatti baay'ee qophichee hagasuu natti hin dhaga'amu ture. Hojjedhu gaafani jedhamee carraan sanaa kennamu gaafan jalqabu hin bareedaa jedhanii gaazexeessonni hojjettoonni achi keessaa Kidaanuun itti fufuudhaa qabaa hojjechuudhaa qabaa jedhanii naanan itti fufe. Egaa xalayaa namootni ergantu jira. Yeroo sanatti xalayaa hedduu dhufa ture. Xalayaa sana ani kan warra dhiiraadha. Yeroo sanatti kan wajjiniin jalqabne immoo uumii isheen immoo kan warra dubartootaadha dubbisti ture. Baay'ee jaallatamaa ture egaa namoonni beeku amma namoonni baay'een isaanii yaadatu iyyuuti akka anaan kan isaan yaadatan qophiichima jaalalaa jedhaniiti kan yaadatanii namootni kan si ajaa'ibu dargaggeeyyii qofaa miti. Dargaggeeyyiin kanneen yuunivarsiitii baratanii gareetiin ta'aniiti kan isaan dhaggeeffatan yeroo sa'aatiin isaa ga'u namni reediyoo qabu yeroo sana moobaayiliitiin miti reediyootiin namni tokko reediyoo qaba yoo ta'e namoonni doormii sanarra jiran wal ga'anii akka isaanii dhaggeeffachaa turanidha. Sana boodallee dhufanii hojii gaazexeessummaa wajjin kan hojjechuu jalqabanillee kan nutti himaa turan haala sanaadha. Namootni sadarkaa gurguddoo irra jiran inuma hiriyootumti natti dhiyaatanillee Kidaanuu akkamiinidha dubbistaa leenjii kennamamuu xalayaa sana maaliif miira jiru agarsiisteeti kan dubbistu yoo gammachuudha ta'e miira gammachuu yoo gaddadha ta'e immoo miira gaddaa haala sana dhageessisaa. Keessattuu amma xalayaa sana wayisanii dhufaa ture kan sammuu keessanitti isin hafee haga amma itti yaadattan ni jira xalayaa sana. Interviiwullee goreennaaf nama hedduu namootni dhufanii boo'anii jechuun isa sagalee keenyaan dhageessisnuun alallee namoonni dhufanii boo'anii sinii dabarsina jennee sagalee isaanii waraabne sagalee isaanii illee kan dhageessisan jiru hedduutu jiru. Isa caalaa kan na ajaa'ibu amma namootni sadarkaa gurguddaarra jiran abbootiin taayitaa hin hordofu jedheefaa yaaduun tureen garuu yeroo na argan Kidaanuu mee akkatti dubbistu
dhuguma sitti dubbisaa mee akkatti dubbistu mee amma anumtuu sakajeeleetan yaadattu isiniin jechuutti jira amma sagalee sana akkamittiin akka seenessitan yaadattu kanan jedheefu sagalee yeroo sana isinirraa nageenya la daawwattuuniyyuu kun dhuguma isaa akka jedhanitti yaadeen. Kana utuun xalaa yeroo sana dubbisaa ture tuun fideera ta'e gaarii ta'a. Maaliif jalqaba xalayaa sana ilaalta xalayaan sun maal qaba jettaa. Qabiyyee isaa ilaalta gaddamoo gammachuudhamoo komiidhamoo maal isa jedhu ilaalta isarraa kaateetu kan itti shaakalteedha dubbistu egaa utuun xalayaa fideera ta'e akkasaa dubbiseen sitti agarsiisan xalayaa qabannee dhuma seenuutu nurra ture sanaan egaa hojiin yeroo sana jalqabaatti turtan keessattuu akka kooxxaanumtiin daa'ima ta'e yookaan mucaatee wayitan jirutti ichima jaalalaa konkolaataa keessatti illee akkasuma reediyoodhaan waan addaati jaalala addaa nama keessatti uumaa ture. Sanaan namootni garaagarana ta'anii wal yaadanii walii barreessan iddoowwan garaagaraa ta'anii waliif barreessaa turan namoota hagamiitu carraa kanaan walitti dhufe fa'attanii waan qalbeeffattan waa yaadattan qabdu. Hin qoranne malee xalayaanuu ergu ture. Amma yeroo ani hojjedhu qofaatu hin ta'in kan hiriyoonni koo na dura hojjechaa turan illee jiru. Namoonni wal lolanii araaraman, namoonni wal harkaa badanii walitti dhufan jiru. Amma abalu jedhee maqaa isaanii hin qabanne malee xalayaa deebisanii nuu barreessuun wal arganneerra ichima jaalalaatiin wal arganneerra jedhanii kan nuu barreessan yeroo sanatti jiru turan. Kan wal lolanii araaraman. Kanarraa walirraa fagaatanii turan kan walitti deebi'an jiru ture yeroo sanatti. Carraa bal'aa banaa turtan jechuudha sanaanii namoonni baay'een milkaa'aa akka turan numa beekama. Egaa waanuma jaalalaa keessatti hidhamtanii keessattuu tamsaasuma hojii gaazexeessummaa keessatti utuu si ta'ee kan jedhus hojjechaa turtanime utuu si ta'een immoo akkam ture? Utuu si ta'ee ammallee jira utuu si ta'ee ammallee hiriyoota koo kan biraadha kan hojjechaa jiru darbee anillee irratti nan hirmaadha ammallee utuun si ta'een suni amma rakkoo hawaasaa hiika utuu si ta'ee wajjiniin wal qabatee waan hedduu kaasuu hin danda'ama al tokko rakkoon hawaasa keessa jiru waan akkasiis jiraayii jettee yerootitti yaaddu jira kan qilleensarraa hin oolle hedduutu jira. Qilleensarra oolchuuf kan sitti ulfaatu jira. Akkuma sanaa immoo kan irraa barachuun nurra jiru. Maaliif rakkoo hawaasa gidduutti uumamu, rakkoo hawaasa keessatti uumamu, rakkoo namoota irratti uumamu sababoota hedduu wajjiniin wal qabatee kan furmaata itti kennu. Furmaata itti kennuu qofaa miti. Adeemsa miidiyaa keessatti illee namootni dhimma tokko irratti marii akka gaggeessan yaada isaanii akka qoodan carraa kan banedha. Afaan Oromoo qofaaf miti baay'ee miidiyaa biyyattii keessattiyyuu haala haaraa fidee kan dhufedha. Utuu isin ta'e maal gootuun sun maaliif al tokkotti namootni yeroo gara jalqabaa namoota 5 haga 6tti al tokkotti seenanii yeroo itti mari'atan ture garuu mariif akka ta'utti gabaabsine yeroo baay'ee namoota 2-3 caalaa hin gashinuun garuu hin danda'ama ture. Namoonni akkamii yaadu dhimma tokko irratti akkamii yaadu akkamiin falatti kennuudhaaf deemu isa jedhullee ani biyya keenya keessatti qorannoo geggeessuun baay'inaan hin jiruyyuuti malee madda qorannollee ta'uu waan danda'udha. Garuu namoota hedduuf akkuma ichima jaalalaa kaasne sana namootni hedduun fala argataniiru utuu isin ta'e maal gootu irratti namootni wal dhabanii turan kan walitti deebi'an kan araaraman kan fala argatan rakkoo isaaniitiif kan fala argatan hedduu jiru. Inumaayyuu yeroo sanatti bilbilaniillee galatoomaa kan jedhan qilleensuma irratti illee dhufanii erga mariichi raawwatee booda ulfaadhaa galatoomaa jedhanii kan deebii kennan jiru ture. Innillee akkasuma fala
kan kennaa ture. Qophiiwwan mimmiidhagoo fi daran hawwatudha keessattuu utuu si ta'een rakkoowwan akkuma isin amma kaasaa turtan waan hin ta'a jedhamanii yaadamne namatti ulfaatu ta'ee wayitaa argamu ammoo namoonni yaada mataa isaanii laatu waan dadhabsiisaas waan ulfaataa salphisanii kan yaadanis jiru waan ulfaataa sana ulfeessanii ammoo akka hubachuun dadhabamutti illee kan taasisan jiru sanaanis egaa gama miidiyaatiin gahee isin baashaa turtan gahee guddaadha. Hojiiwwan akkasii yeroo ammaa kana miidiyaa irratti akkasuma ka'umsa yeroo isiitiin ka'e haalli amma miidiyaan irra jiru keessattuu isin amma gama miidiyaatiinis hojii guddaa hojjechaa jirtu gama afaan oromootiin daayirektara olaanaadha saniin hojiiwwan miidiyaa gama kanaan jiran hojii ulfaatu akkasii uummata walitti fiduu kabaja uummataa eegsisuu rakkoowwan uummataa furuu keessatti gama miidiyaatiin waan jiru ammarra teessanii waan dabarsitan sana gaafa yaaddan akkamitti yaadattu? Egaa hojiin hojjetamaa ture yeroo sanatti gama hedduutiin ilaaluun hin danda'ama. Ka'umsa guddaa ta'aniiru jedheen yaada. Maaliif amma yeroo sanatti akkama sooshaal miidiyaan hin baay'anne kanneen jiran miidiyaa muraasadha. Yeroo sanatti aadaan miidiyaatti fayyadamu akka gurguddatuuf hawaasni dhimmoota adda addaa waliin wal qabatee hubannoo akka argatu gochuu waliin wal qabatee kan ture ani bu'uura guddaa kaa'eera jedheen yaada. Amma immoo caalaatti yeroo sanatti miidiyaa muraasaa reediyoon ture televezyiiniin baay'ee haphataa ture amma garuu babal'achaa deemeera. Televezyiiniitiinis kan miidiyaa hawaasaatiin inni babal'achaa dhufe kuni inni yeroo sana bu'uura guddaa kaa'eeraaf jedhee tanan kan keessumaa haalli ammarra jiru haalli yeroo si gargar fagoodha ta'e isinumarraa ka'eeti kan hojiin gaazexeessummaa miyaa'inni gaazexeessummaa illee hunduma keenyaaf daandii ta'aa ture kabaja mataasaa gama sanaan hin qabaattu hedduu ulfaadhaa siin jenna. Meegaa erga gama hojii miidiyaa gaazexeessummaatiin kana jenne ammoo gama hojii ogbarruutti hojii barreeffamoota kitaabaa keessa ni jirtu kitaabota gurguddoo jedhaman keessumaa qorannoof kan ta'u barreessitaniiti kan isin jirtanimi gamuma hojii gaazexeessummaaf barsiisummaa keessa wayita turtan amalli barreessuu isin keessa buufataa dhufee gama barreessuutti dhuftan immoo hojiin barreeffamaatiif hojiin gaazexeessummaa baay'ee walitti hidhata. Gammi ogbarruu Oromootiin ilaalchi isin qabaataatii turtan utuu gama barreeffamaatti hin dhufin akkam ture? Gama barreessituun dhufin ani barataa sadarkaa lammaffaa ta'e tananii reediyoo Itoophiyaa fi barreessaa ture. Reediyoo Itoophiyaa keessumaatti sanbata ganamaa qophii gaaddisaa kan jedhamu jira. Namoonni hedduun kan jaallatan kan bashannansiisoo ta'an irratti dhiyaataa ture. Sanarratti nan hirmaadhaan ture. Ka'umsa maalirraa kaasee akkan barreessaa fi ture hin beekuun. Erganii kolleejjii galee ba'ee booda immoo ergan barsiisaa ta'e booda immoo waan sun caalaa itti fufaa deeme. Si ajaa'iba irra caalaa walaloon barreessan ture yeroo sana reediyoo Itoophiyaa qophii gaaddisaatii fi torbee lamafaatti xalaa ani barreesseef ani yeroo isaan itti gatan yaadadhu. Yeroo sana gaazexeessonni kan Makbub Shawaa, Andu'aalam Gammadaa ijoolleen jedhamanii anaan nan beekan garuu barreeffama koo yeroo hedduu jajanii naa dabarsu ture. Sanarraa kaasee tanan egaa kan inni gara barreessuutti dhufe. Kolleejjii gaafani seenu immoo kolleejjiitti maaltu jira? Hanqinni kitaabota afaan Oromoo xinnoo ishee nama gaddisiisa. Afaan hin baradhe akka carraa yeroo sana afaan Ingilizii meejariidha afaan Oromoo immoo maayinarii ture. Yeroon afaan Oromoo barannu asoosama yeroo barattu koorsiin asoosamaa jira. Asoosama qeequudhaa fi yeroo sanatti kitaaba 5-6 hin caalu asoosamni jiru. Daree keessa dareen keenya ijoollee 25 turre kitaaba 5 irratti wal lolla ture. Si gaddisiisaanii. Anatu irratti hojjeta barsiisaan illee hin dhiphata ture. Walaloo immoo hamma sanaayyuu irratti waan irratti wal loltuun jiru ture.
yeroo walaloo barannu isan maxxanfamiin kan yeroo sana amma Dr. Asaffaa Tafarraa kan maxxanfamiin ture. Barsiisaan keenya Anaaniyaa ture yeroo kitaabni isaanii maxxanfamne yeroo sanatti kitaaba warra maxxanfam fakkeenya barsiisaa Mitikkuu Dibbeessaa malee kolleejjii or yuunivarsiitii Jimmaa jiru natti fakkaata. Isaan yeroo nu barsiisanii fakkeenya waan nu kennan dhabu ture yookiin Ingiliffaarraa hiikaniiti yookiin afaan biraarraa hiikanii nu barsiisu ture yookiin immoo isan maxxanfamiin jedhanii fidanii nu barsiisu ture. Xiiqii si keessatti uuma. Nama aarsaan maaliif lakkoofsaan amma baay'anne waan ittiin fakkeenya godhannee irraa barannullee gaafa dhabnu gaafa kitaaba muraasa irratti barattoonni wal saaman wal lolan si gaddisiisa. Sun xiqqina keessatti uumaa ture garuu yeroo sanatti wanti gochuu hin dandeessu hin jiru ture. Sanarraa kaasee fedhii barreessuu sana maaliif nama biraarraa yoo eegde hoomaa hin dhufuun. Sana booda hojii barsiisummaatti seenee reediyoo fi numan barsiisan ture garanii gaazexeessummaatti gaafan dhufu immoo irra caalaa qophii bashannanaarraan hojjedhan ture. Qophii bashannanaa yeroo dhufu walaloon sun na duukaa dhufe haa ta'u hin beeku gaa walaloo barreessuu akkamiin akka inni jalqabe maalirraa akka inni jalqabees hin beekuun. Ayyaanas jedhama waan ta'eef. Hin beeku sababa isaa yeroo inni dhufee barreessu baay'ee jaju egaa editoriaalii kan jedhamu jiraanii hojii gaazexeessummaa keessatti waan kaleessa darbe akkam ture ciminni isaa maali hanqinni isaa maali jennee yerootti ilaallu jira buleessaa yeroo baay'ee sanbata duraa fi sanbataaf dilbata qophii bashannanaadha jimaataa kaasee qophii bashannanaadha yeroo baay'ee kan hojjedhu editarri keenya Geetaachoo Daadhii jedhama yeroo hunda Kidaanu ati kitaaba barreessuu qabdaa naan jedha ture walaloo koo dhagee maaliif dirqama hojii waan ta'eef nan hojjedha nan jaalladhas waan ta'eef itti yaadee maalirratti barreessuu jedhee tanan barreessan ture inni yeroo hundaa dhufee Kidaanuu ati kitaaba barreessuu qabdaa naan jedha ture. Garuu walaloo ani barreessu isa kitaabaaf ta'utu hin ta'in isa dhaggeeffataaf ta'udha. Kan dhaggeeffatamu ofii koon dubbisa waan ta'eef kan namni dhaggeeffatu ni barreessa ture. Lakki Geetaachoo kuni isa dhaggeeffataaf ta'udha. Kun utuu sagaleen ta'e gaariidha. Kitaabaaf hin ta'uun jedhaan. Maaliif kitaabaaf kan ta'u haala addaatiin barreessuudha kan qabduun. Sarara kaasee innis na tuttuqa haalli kana dura siin jedhes jira. Kanarraa ka'ee tanan isa walaloo kan hin barreesse inni walaloo isa kanadha. Vooliyuun isaa xinnoodha. Garuu qabiyyee isaa aadaa keenya keessatti of jajuun hin beekamu. Garuu of hin jaja. Yeroo taa'ee yeroon dubbisu ani mataan koo deebiseen of hin jaja. Maaliif kolleejjiitti sadarkaa kolleejjiitti barattoonni akka isaan qeeqan walaloon kun ergaansaa irri keessaa maali keessoon isaa maali jedhanii akka isaan barumsaaf akka ta'utti yaadee tanan irra caalaasaa kan hin barreesse. Kootimoo koomiti kitaabni kun jiraasaa yoo namoonni baay'een quban qaban. Beekuu dhiisuu danda'u. Namoonni baay'een hin beekan. Maaliif ofii koo maxxansiisee koppii 1,000 qofaadha kan maxxanfame aktuaalii gurguramee dhumeera. Tani bara 2011 jechuun akka faranjiitti bara 2011 amma waggaa 10 ta'eera. Waggaa 10 duradha. Umuriillee qaba. Kitaabni walaloo Oromoo gara jalqabaatti illee kan deemudha keessattuu kitaaboliin gama ogbarruu Oromoo keessatti jiran fakkeenyaaf isin amma qoosaa gaggabaaboo baruma 2011 keessadha kan isin maxxansistan. Kitaaba ogbarruu Oromoo keessatti qoosaan gaggabaaboo hin jiru. Kitaabolee keessan kootimoo koomitii fi akkasuma qoosaa gaggabaaboo kanarraa waan muraasaa dubbannu walaloon akkuma jalqabayyuu kaasaa turtan walaloon sagaleeffamee namatti himamuuf walaloon kitaabaaf ta'u akka inni gargartee illee daayirektera keessa yookaan nama isin jajjabeessaa turetti dura dhaabbataa kan isin turtanii
Gama qoosaa gaggabaabotiin immoo kitaabonni qoosaa ta'an ogbarruu Oromoo keessatti jiran qoosaadhaan kan ergaa dabarsan kan rakkoo mataa himan. Gama kitaabolee kana keessan kana lamaan gara kitaaba isaa biraatti osoo hin cehin miirri simannaa uummataatii fi akkasuma barattoonni illee kitaaba kana argatanii irraa hojjechuutiif haalli ture maal fakkaata? Kitaabota kana namoonni hedduu argataniiru. Bilbila koorra kaa'ee waan tureef namoonni hedduu naa bilbiluu ture. Maal ta'e isa walaloo kanarratti yeroo ofii koo gurguraan ture kitaaba koo Horar Sadee Irreechaa irratti geesseen yeroo tokko gurgure. Ofiima koo geessee tanan gurgure maaliif nama bira ga'uu qabaan. Miinsiin ittiin rabsitu kitaabota xinnoo ishee rakkisaadha kana afaan Oromoo. Ofii koo geesseeni barataa tokko dhufe barataa Yuunivarsiitii Amboodha. Maqaa isaa dagadheera. Dhufii gammadee situ barreesse kitaaba kana baay'een gammada. Anaaf barsiisaa koo qofaatu qaba kitaaba kana yeroo darbee bitadhee jedhee baay'ee gammadee ilaa ishee kuni qormaata irratti nuu dhufteetti barataa Yuunivarsiitii Amboodha yeroo sanatti baay'ee gammadee toonatti hime. Ergaa isaa taa'ee natti himaa ture ilaa akkasiidha. Gaararraa kan jedhu mata duree gaararraa jedhamu tokkotu jira. Baay'ee gammadee natti hime. Sana booda Yuunivarsiitii kolleejjii Baaleerraatis bilbileetu natti hime. Idaa nama bira ga'eeraa jedhee tanan yaada. Sana booda namoonni hedduu bilbilanii maaliif akkas jettee amma komii kan jedhu tokko fa'aa jira. Waaqa kan komatudha. Nama amantiitu bilbilee an amantii irratti walaloo barreessaan jira. Iluu abbaa booraarraa akkamiini akkas jettee barreessite? Maal yaadeen barreesse beektala kana yaadeen barreesse. Dura aareetu naa bilbilee ture. Akkasitti akkas taanaan gaariidha jedheetu naa deebise. Egaa hin beeku ammam akka itti fayyadaman hin beeku garuu saampiliima kana gaafan fudhadhu nama bira ga'eeraa jedhee tanan kana yaadu. Keessattuu qoosaa kana qoosaa gaaf tokko halkan sa'aatii 8tti naa bilbilee Baaleerraa baadiyyaa wayiiti. Akka carraa taa'aan ture yeroon MA barachaa ture taa'ee tanan waa hojjechaa ture iyyuuni nan kaasee maayin sa'aatii kanatti bilbilee dhiifama maali kitaaba keessa qoosaa dubbisaa tureeni amma reefuun fixee yoon bulee nan dagadha jedhee tanaan amma sii bilbile dhiifama naan jedhe rakkoon qabu sa'aatiin isaallee sa'aatii gaarii miti maal ani baay'ee itti gammadee kolfaanii dubbisee fixee tanaan gammachuu makoo sii ibsuu fi naan jedhe warreen kaanis jiru isa maaliifini barreessisa qoosaa kana ergan walaloo maxxansiisee booda bakkan itti maxxansiisee Dr. Darajjee Garafoo inni na deeggareera. Kidaanuu ila amma aadaanii dubbisu hawaasa keenya badhaama gaarii natti hin fakkaatu. Amma walaloo namni hubachuufis dubbisuufis hubachuufis akka isa kaanii natti hin fakkaatu mee itti yaadii naan jedhe sirrii ture kanin yaadee barreesseef barattoota kolleejjiitiif isa yeroo kitaaba dhabnee irratti wal lolaa turre rakkoo sana yoo fure jedhee tanan yaadeen barreesse booda dhugaayyuu mee namni fedhiin dubbisu akka keessatti horamuu fi mee qoosaa kana barreessuu jedheen yaade qoosaa sana waan biraaf illee yaadeen tureen waan akka koomedii akkatti hojjennu maaliif utuu koomedii wayii fa'aa hojjennee afaan Oromootiin waan jedhu jira. Isa yaadee tanan kan hin barreesse. Garuu qoosaa qofaa miti. Seenaa qabaa, qeeqa qabaa, kana gaa warra dubbisee itti fayyadamu. Maaliif barachuun hiikni isaa tokko waan barreeffamee lafa taa'e maaliif barreeffamee ergaa maalii qabaa maalii isa jedhullee akka keessaatti hubataniif qoosaa qofaa otoo hin ta'in qoosaan illee ergaan ni dabarsuuti jira. Calumanii fakkeenya tokkoon sii kaasa qoosaa sana keessatti barattuu fageenyaan barattuutu jirti akkaawuntiingii baratti hiriyaan koo tokko jira dooktaradha meedikaal dooktarii
assignmentiin kennameef yennaani atteetu naa hojjedhu jettiin. Lakkii ani akkaawuntiingii hin beeku, akkaawuntiingii hin baranne hin beeku ittiin jedhaan. Achi akkam ati doktora miti waan ati wallaalte jira hinaaffaadha malee kun akkam hin beeku naan jetta na arrabsite jedhe. Sittaa mul'atu kuni qoosaadha garuu dhugaan achi keessatti mul'isu jira. Haalli sadarkaan barnoota keenya nama kolleejjii ta'ee meedikaal doktarii maal akka inni barate adda hin baasuu isa jedhu of keessaa qaba. Kun fakkeenyuma afansii kaase malee wantoonni hedduun achi keessaatti ekstiraakti godhanii baasan hedduun ni jira. Qoosaa qofaatu hin ta'in waan baay'ee qabaachuudhaan dubbisaan immoo waan baay'ee keessaa hubate waan baay'ee keessaa alanfate waan itti fayyadamuu danda'a. Egaa kitaabonni ammaaf nu bira jiran kitaabni keessan afurii safuu fi aadaa akkasuma Finfinnee fi Oromoon wal duraa duubaan ammaaf gabaarra jiru. Safuu fi aadaa Oromoo kan waanuma safuu fi aadaa Oromoo qofaa irratti qabamoo seenaa dhugaawwan jijjiiranii of keessatti kan haammatu. Safuu fi aadaan guutumaa guutuutti dhimma aadaa irratti kan xiyyeeffatudha. Maaliif yeroon Oromiyaa keessaa sifachi naanna'ee funaanu qophii sona Oromiyaa kan jedhamu jira. Kan aadaa hawaasaa keessatti funaannullee jira. Aadaan hedduu kan barreeffamanii lafa taa'u irra jiran hedduutu jira. Yeroo baay'ee amma barnoota biyya keenya kan rakkoo kan hiiku miti. Isuma biyya alaatii import ta'eedha. Beekumsa biyya keessaa irratti hin xiyyeeffannedha meeqeeqama. Amma indigenous knowledge jedhame amma University Bulee Horaadhaan itti fakkaata universitoonni jalqaban illee jiru. Barnoonni akkasii baay'ee barbaachisoodha. Moggaasa biyya alaatii dhufan irratti rarraana baay'ee. Wantoonni hedduun aadaa keenya keessa jiru. Dhimmoota hedduun kan hawaasni keenya ittiin boonuu danda'an kan hawaasni keenya hawaasa addunyaaf illee kennuun irra jirutu jiru. Garuu jarreen kana hagammaatti illee ittiin fayyadamne. Egaa keessattuu Finfinnee fi Oromoonis waan baay'ee of keessaa qaba. Sana dhaloonnis kan dubbisanis kan hin dubbisanis waan baay'ee hubatu jennee yaadna. Egaa kitaabni kun gabaarra jira hundumtuu dubbisee yaada isaa immoo akkasiniif qooduu gamanuu waan dhaabna. Nullee dirqama keenya hin baanna. Egaa waadhuma ogbarruu Oromoo keessaa osoo hin bahin dhiyoo kana egaa walitti qabaa boordii waldaa barreessitoota Oromoo taataniiti kan isin jirtanii. Mee gama keessaniin waldaan barreessitoota Oromoo egaa erga isin hojii kana walitti qabuudhaaf gama kanatti filatamtanii kaasee kan ture maal fakkaata? Ammarra maaltu jira? Gara fuulduraatti immoo erga dirqama kana fudhattanii waldaa barreessitoota Oromoo kan jiru kana akkamittiin qajeelchuudhaaf akkasuma sirna isaa eeddanii sansakkaasaa eeggate akka inni ogbarruu addunyaa qaqqabuuf waan isin taasisuudhaaf karoorfattanii jirtan mee maali akka walitti qabaa boordii waldaa barreessitoota Oromoo tokkotti karoorri fuulduraa jiru? Egaa waldaan barreessitoota Oromoo waldaa hojii guddaa hojjechuu danda'udha. Keessumaa barreeffama afaan Oromoo waliin wal qabatee tarkaanfii tokko fuulduratti deemsisuu kan danda'udha. Wanti guddaan hundeeffamee seera qabatee joona ga'eera. Amma haalli mijataan gaariin jira. Kanaan dura hundeessuuf illee baay'ee dhiphachaa turanii, baay'ee rakkachaa turanii, kanneen kanaan dura turanii walitti qabuudhaaf, seera qabsiisuudhaaf salphaa miti waan isaan keessa darbani. Amma sadarkaa kanarra ga'eera. Nuti reefuu itti seenne dhimma kanatti wanti hojjenneerra jennee afaan guunnee dubbannu hin jiru. Garuu gara fuulduraatti wanti kun kaayyoo jalqabeef gumaachuun irra jiru akka fiixaan baasuuf gara fuulduraatti hojjechuudhaaf karoorfanneerra akkamiin cimsuu qabna maaltu ta'uudhaa qaba hanqinoota gamaa
barreeffama afaan Oromootiin jiran kana fooyyessuudhaaf warri ciman immoo caalaatti akka isaan jabaatan gochuudhaaf maaltu ta'uu qaba isa jedhu gara fuulduraatti mari'achaadhuma jajjabeessaa deemuudhaaf yaanneerra. Toleka hedduu galatoomaa yeroo muraasa qabnutti waan baay'ee kaasneeti kan nuti jirru sila akka muuxannoo hojii keessaniif akka waan baay'ee bal'inaan haasa'uu dandeenyutti yeroo baay'ee fudhachuu dandeenya. Yeroon keenya immoo waan dhumatti fakkaata waan ta'eef sanii yeroo biraallee wal arguu dandeenya. Egaa as istiidiyoo dhuftanii turtii bareedaa akkasii akka waliin taasisnuuf eeyyamamoo taatanii waan dhuftaniif maqaa daawwattoota FIBtiin hedduu isin galateeffanna. Isinillee ulfaadhaa jabaadhaa gaheen tokko kan hojjechaa jiran keessaa tokko immoo isinidha. Aadaadhumti dubbisu maal fakkaata? Barruun maalirra ga'eera isa jedhu qofaasaa cimsitanii yoo itti fuftan kunis waan tokkodha gumaacha tokkodha waan ta'eef amma isinillee jabaadhaan isiniin jedha. Hedduu galatooma isiniin jenna ulfaadhaa. Daawwattoota keenya egaa turtiin keessumaa shirshirrii keenya barreessaa gaazexeessaa akkasumas immoo walitti qabaa boordii waldaa barreessitoota Oromoo obbo Kidaanuu Zallaqaa waliin taasisaa turre kana fakkaata ture. Egaa Allalisaa Alamuun ture gama ogummaa kaameraatiin immoo Seenaa Lamii Nafaana ture. Qophiileen FIB kanneen biroon itti fufuu gama keenyaan nagaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebana.